Ammaan tana isa kana fakkaata booda akka inni fakkaatu. Guys, hunuga akkanatti hojjechaa jira istuudiyoo keenya. Turtii gaarii nu wajjin tura. Yeroo tiktok waan haa jirutti mana keessaa dhabuunis namatti ulfaata. Baay'ee amma meeshaa garii tanii tolfuu baada. Taniin duraan mana qabu jiraami. Mana dhabuudhaan rakkachaa jira. Waan takka mana keessee yeroo haa jirtutti dhabdee jirta. Waanuma jiru haala addunyaati. Come on. Ammaan tana isa kana fakkaata booda akka inni fakkaatu waliin ilaalla. Isinis yaada keessan irra kennitan. Kaayyoo ta'e galmaan ga'uuf yeroo peesoo ifi kana hundaa jira. Kaayyoo ta'eetiif yeroo fi humnaa cimii irra jawaadhu. Let's go! That's right, that's right. That's right. Akka bareeda deemu jira, akka bareeda. Akka bareeda deemu.
Yes boss. Ufniga akana gono kono studio kenya. Background ini saya kam ja. Zekiki mo wakiki. Da hebaye yero du hanne yero du. Time is a good the French time is a good. الآن يكون دقيقة يكون كم تجاهه قال لي دابا كني قال وافو وهندي يرو في سايج وهندي يرو في سيرو time is a good the French time is a good studio ما خلنا تشوف يرو يدوبه عملي sì. Dima. Studio kenya khana fakata waan dabalata sila dabalamus irra dabala